Ramooti ya video ki ya share ruit na godhati warra tiktok ki namarra guban biran naga qulla ki ya nagalla ki sajira ani wanni sa godhe takka injiru gali nan jade galun jade birri ergi nan jade hen ergun je hala hen ergun jade anil mo sa wajir rakata jira mana raba kana kesatti argu jirtani duit na godhati ummata tiktok ki arra gubu dando ummata sera biran naga jolle kenya na karkara share duit na godha dhiirummaa narra laallatu jira akka nam tokko jaarsaaf jaartii dha'ee ilmoo qabaa fi nagaan gandarraa na fuudhe nikaadhaan kabajaan na fuudhe garuu anaaf isa dhalaa wallolchise dhalaa biyya isaanii warra baalee argannaan natti jijjiirame dhalaa qaama qabdu argannaan dhalaa arra birrii qabdu argannaan na jijjiirame hayyee dhiisee jiraachaa jira kophaa kiyya jiraachaa jira dubartiin takka gisee miidhamtee arkee natti hin tolu jechuu asumaanu so irraa dubbanna waan takka lama sadii jechuu barbaada. Dura video haala geeffannoo micoon maal akka jette copy link if tap godha okay account dura san okay እሺ ያ ነው ለገኛ ትጨርስና ያ ቀሮ ኦሮሞ ዲራ ፈላክ ተነትጨርስና ለላበጣ ቢነ ማለት አርኩጅ ቲክታክ ነጀላ ወንጃ haada ilmooti baay'ee ilmoo baadhatee jirti biyya arabaa keessa jirti haada ilmooti waan isin jechu jirtu qeerroo oromootii fi qarreen oromoo nati dirmadhaayit kana jechuun immoo sirriitti akka dubartiitti illee na ilaallata akka intala oromoo takkatti illee na ilaallata so ni dhaggeeffanname waan isin yaa qeerroo oromoo yaa ijoollee oromoo kutaan hundi natti dirmadhaadha jechaa jirti haadha ilmooti baay'ee way gundura dubbachuu barbaadu maaltu jira seetanii dubartii jechuun haadha dubartii jechuun biyya jechuun dubartiidhaaf kabajaan kan namuu qaba tokkoffaa lammaffaan immoo haadha ilmooti bultii waliin ijaarrattanii bultii keessatti wal ta'uu baachuun ni jira ilmi namaa arrabaa fi akka ilkee walitti buututti bultii keessatti namni hundinuu kan wal ta'ee jiraatu jira kammoo wal dadhabee adda deemuu jira kammoo waliin jiraatee wal loluutu jira ammas rakkoo walitti uumuutu jira osoo nagaan jechuun wal loluu dandeessanii adda deemuun osoo nagaan jiru nam tokko dirqama na waliin jiraadhu na waliin dirqama jiraachuu qabda jaame akkanatti isii qullaa deemtu fakkiin isii mana keessa uffata mana keessa uffattee deemtu viidiyoo irraa waraabdee miidiyaa irratti poost godhu jechuun ati gawwaa waan taateef kuni abshaalummaa sitti fakkaatee yoo ta'e abshaalummaa miti kuni gawwummaadha kuni wallaalummaadha ati amma beekumsa sitti fakkaate takkiin immoo isii miidhuudhaaf jettee if miidhaa jirta baay'ee if miite isiin yaa dubartii waan taate dubartiin waan taateef itti dhagaame dubartiin garaa laaftuudha waan dubartii taateef boochee malee isii caala siitu salphate isii caala siitu warra addaadha na dhagaye siitu warra addaa ilmoo osoo sii qabdu mana akka waan jagnummaa takiin akka waan isii mataa gaqqabdee si fakkaate malee siitu sii mataan gaqqabame siitu baalageedha sii malee isiidhaa miti nama tokko si jaalattee mana keessa uffattee waan tokko deemtu ammas isiin osoo ifirraa quban qabinne an viidiyoo sanillee arkeen jira miidiyaa kana gubbaa waan shoortii uffattee jirti tusmaasajaa uffattee jirti viidiyoo akkana qabu jirti humna dubartiitii ifirraa qabu jirti waraabee miidiyaa irratti poost godhe tiktookii irratti poost godhe jechuudha kuni
baalagummaadhaan akka mataa kiyyaatti namni osoo haadha qabu osoo obboleettii qabu akkana namarratti akkana hojjetuun abshaalummaa sitti fakkaattiiti amma abshaalummaa osoo hin ta'in doofummaadha kun immoo dubartii takka akkana salphisuun abshaalummaa miti doofummaadha okay itti hima share godhaafi itti aansuudhaan immoo isii jajjabeessaanii viidiyoo kana booda dhugaa dubbachuudhaaf yoo kana booda waan bira kabaasu ta'e tarkaanfii akka qeerrootti akka qarreetti akka oromootti irratti fudhachuu qabdi oromoon maaliifi kaleessa guyyaan gaarii waliin dabarsitanii turtanii waan gaarii waliin dubbatanii turtanii ilmoo siif qabdi bar ilma siif qabdi bar akkamitti dubartii ilma siif qabdi yoo badii feete sirratti hojjette waan feete si goote osoo waan barbaade si goote ilmoo saniif jettee dhiisuu qabda akkamitti viidiyoo irraa waraabdee poost goota ani dhugaa dubbachuudhaaf wanni akkana annaa ajaa'iba jechuun kuni akka oromoottis akka dhiira oromoo arrabsiisaa jirta akka oromoottis ummatuma keenyaa arrabsiisaa jirta safuu oromoo cabsaa jirta waan amantiin hin ayyamne godhaa jirta amantiin raabaatee safuu raabaatee namummaa raabaatee jirta beekadhu ati dubartiin ganallee si amantee si waliin jiraattu hin jirtu kana kajaartii isaa akkas godhe jaanii sirraa maganfatan olla aalii fi firaa fi saayiboonni kee hundi sirraa maganfatan isirraa osoo hin ta'in jechuudha ganaati jireenya kan keetu balleessitee jirta isiin jireenya balleessitee jireenya kee balleessitee jechuudha jireenya isiitiin balleessitee bata qaaraanii jaamaarri bata qaaraanii jireenya kee balleessitee namni ganaa si amanee si waliin nyaatu hin jiru kan si waliin jiraachuu miti si waliin deemuu hin jiru si waliin nama jee harka si fuudhuu hin jiru because waan hin taane hojjete jechuudha akkamitti dubartii qullaa viidiyoo waraabdee sanuu jaartii tattee bar fireendiin illee ni jira bar namni fireendi ta'e wal xabbasee wal miira keessa wal galchanii viidiyoo walirraa post godhuun numa jira bar namni dubartii ilmoo qabdu takka irraa akkamitti viidiyoo waraabee post godha guys kun amma isii kabajaa isii buusu si fakkaate siitu kabajaa buusu because mana keessa jirti qumxaa uffattus ta'e xumaazaashaa uffattee mana keessa malee isiin akkasitti nama bahuus miti ani dubartii muslimaatii qullaa akka nan baasne itti iyyuu jirti jireenyi isii guutuun sila akkasii qullaa ta'e jechuun waan isiin qabdurraa waraabdee poost gootee illee xiqqashoo garuu isiin mana keessatti osoo isiin firraa quban qabaatiin viidiyoo waraabdeef saniifu nu hundi keenyaa waan isiin badii akka qabne ni beekna siitu badii qaba ati amma isiin akka badii qabdu namni hundi akka irratti harka laatu namni hundi akka isii ajandaa godhatee isii dhiibuuf isiin hin dhiibamtu siitu dhiibama malee ammallee as biratti waan beekuu qabdu jechuudha nuti qarreen oromoo isii maddii jirra isii maddii dhaabbannaa amma booda tiktookii kanarratti deebistee dhugaa ijjannoo lalageeffadhu ergaa fi viidiyoo waraabati ergaa fi gaayis amma booda waan takka poost goote taanaan tarkaanfii sirratti fudhannaa jechuudha so bikka ati jirtutti tarkaanfii sirratti fudhanna kuni dhaabbatuu qaba dubartii doorsisuun dubartii irratti waan akkanaa gaggeessuun dubartii akka isiin mataa qabattee jireenya isiin jiran mana namaa keessatti sammuun na wareertee jirti jechuu jirti mana namaa keessa hojjette ilmoo sii baadhatteeti bar ilmooteeti bar ka isiin baadhatte ilmooteeti bar naa dhabu shaklak laalaame ilmoo baadhatte mana namaa hojjechaa jirti ilmoo isaa baadhattee jechuudha maaliif suuraa kiyyaa fi qaama kiyya qullaa walii gadi deema oromoo qeerroowwan oromoo ijoollee keenya ijoolleen baay'ee jira arsiin argee jimmaa baay'ee jirtanii inni maal taphataan intala oromoo takka obboleettii keessan yaali maaliif natti taphata narraa tiktookii isaa naa guba akka qullaa na gadi lakkisne osoo qeerroon oromoo meeqaan taph jirtu argee arsii jimmaa jirtu beekaa meeqa osoo jiruu nama kiyya qullaa akka namni nan agarree oromoo hadaraa isinitti iyyaa jira hadaraa ani obboleettii teessan tarabbiiti akka nafni kiyya qullaa nan mul'anne oromoo ani intala muslimaati bakka akka nam tokko itti heerume jaartiidha akka nana godha je'ee yaadne gaafsanillee osoo ofirraa dhorku waa meeqa godha. guys amma fakkeenya amma gaafa duraanii isii waraabe gaafa waliin jiraatan san isii waraabe namni tokko akkamitti namni amma walaamanii waliin jiraataa mana keessatti jaartiidhaan jaarsa kan kee bira qullaa deemuun akka feetee deemuun bar rakkoo miti bar waraabanii poost godhuun maali amma dubartiidhaaf waan takka dubbachuu barbaadan ijoolleen dubartoonni keenya na dhaggeeffadha sirriitti jaarsa kan kee sii qumxaa uffatee mana keessatti zanaa fataa jiru
wanni footoo si kaasu hin qabu. Viidiyoo wanni si waraabuufis hin jiru. Si waraabee maali poosta si godhu deema moo gaafa ati duutu akka yaadannootti si laalu deema moo maaliif si waraabu? Gizee inni footoo akka hin taanetti si kaase takkiin viidiyoo akka hin taanetti si waraabuudhaaf silkii ol fuudhe maaliif ol fuudhe?